Dubartii daldaaltuu, collee, qaxalee, jabduu kan waan hundaan guutamte dhiirri hin barbaanne jiraa? Sagantaan kan keenya urjiiwwan milkaa'inaa jedhu itti fufeetu jira. Salaamullaahi alaykum wa rahmatuhu wa barakaatu jecha sagantaan keenya har'aa waa'ee Khadiijaa binti Khuwaylid ta'a jechuudha. Kan jiruun duniyaa isii cabsee hamilee ishii irra deemee kan ofitti amanamummaan ishee akka baharii laga caalu jechuudha. Laga baharii caalu taate dubartii collee turte Khadiijaan. Yoo collooman egaa garuma hundaan namoonni danuun waan haalaanis waan hundaanuu guutuu turteef bultiidhaaf hammallee gaafachuuniif heerumtee abbaan manaarraa du'ee hammas heerumtee abbaan manaarraa du'ee baatullee jechuudha. Garuu isheen dubartii addaa dubartii kaayyoo turte. Sa'aa sanatti almost waggaa 40 taatee turte. Sababa daldaalummaa nabiyyiin keenya nabiyyiin rahmataa sallallahu alayhi wasallam gaafa isaan dargaggeessa waggaa 25 ta'an daldaalummaa irratti hirmaatanii maatii isaanii wasiila isaanii fi ijoollee wasiila isaanii hojjetanii akka gargaaruu qaban ijoollee adeera isaanii jechuudha. Waan murteessaniif gara hojiitti galan. Gaafa gara hojiitti galan biyyootaa gara biyyootaatti mi'a isheen itti kennitu kana dhaqanii daldaalonni baay'een isaanii wajjin gurguranii achii booda maallaqa sana fidanii jaraafillee kan ajjoo jaraarraa kafalamee fi akkas ture. Sana keessa Khadiijaa radiyallahu anha waan isii fudhateetu ture. Haala Rasuula sallallahu alayhi wasallam. Maalummaa Rasuula sallallahu alayhi wasallam. Inni dargaggeessa waggaa 25 isheen jaartii nama guddittii waggaa 40 taate garuu akka abbaa manaa ishee ta'aniif bultii wajjiniin horachuuf duubatti hin deebine. Yeroo baay'ee kan beekamu dhiiratu gaafata malee dubartiin dhiira tokko yoo gaa'ilaaf feete hin gaafattu akka aadaatti. Garuu sa'aatii sahabaas ta'ee kan duraan turan yoo kaayyoo ta'anii namoota collee ta'anii namoota akka jara argatanii jedhan bultii ijaarrachuuf gaafachuuf duddubbatti hin deebi'an. Khadiijaa radiyallahu anhaa hiriyoota ishee erguudhaan Rasuula sallallahu alayhi wasallam gaafattiin. Achii booda Rasuulli ishee ta'uu hin barre anoo hammallee dargaggeessa waan tokko hin qabne akkamittan bultii ijaarradhaa gaafa jedhanii deebisanii kan qabeenyaa homaa rakkoo hin qabu jedhanii jechuudha. Namoonni ishee gaafachuu deeman. Achii booda Rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam sana accept fudhatanii adeera isaaniitti illee himanii Rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam fi Khadiijaan bultii ijaarratanii. Khadiijaa jechuun dubartoota Islaamaa keessaa ishee duraa eega Rasuulli keenya ergamanii. Islaama keessaayis dubartoota keessaayis dhiira keessaayis nama dura Rabbii subhaanahu wa ta'aalaatti hunda dura amaneedha jechuudha. Dubartii caaltuu Rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam waa ishii yoo gaafataman ilmoo kan nama biraa irraa naaf hin kennine ilmoo anjaa ishee irraa naaf kenne. Gaafa namoonni hundi fuula isaanii natti zoorsisanii dugda natti deebisan isheen immoo qabeenya isheetiin waan hundaan na bira dhaabbatte jedhanii eega isheen duuteellee waa'ee isii lafan kaa'an. Waa'een isii isaanitti adda ture. Osoo isaanii wajjin jiranii Rasuula sallallahu alayhi wasallam ishee malee haadha manaa tokko waliin gaa'ila hin uumne ture. Akkanatti osoo jiraachuu eegalanii Rasuula sallallahu alayhi wasallam wahyiin duraa gaafa bu'ee jedhu Jibriil dubbisii gaafa jedhu anoo dubbisuu hin beeku akkamittan dubbisa gaafa jedhaman jedhanii
cinqii keessa galanii jedhan. Hammas dubbisii gaafa jedhe akkanatti cinqee cummee qabu. Gaafa akkasitti sodaatanii fiigaa manatti galan sammuu isaanii xiinsammuu isaanii akkamitti akka yaalte dubartii jabeenyaa ta'uu ishee agarsiisa. Gaafa isaan akkasitti naaf zammiluunii na shaffanaa na haguugaa jedhanii deeman maal jette? Lakkii yaa Muhammad wanti ajaan tokko balaan tokko sin quunnamu. Rabbiin kaayyoo guddaaf si qopheessaatu jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ati nama firummaa fuftu taate, nama ajaan hojjenne taate, nama amanammaa taate, waan tokko badaa sitti hin godhu jettee sammuu isaanii, onnee isaanii sirriitti hakkamtee fi yaaltee fi wahyii kanallee bakkaan geessa jechuudha. Dubartii jabduu seenaan gaaf tokko Jibriil alayhi salaam sa'aatii isheen rasuulaaf sallallahu alayhi wasallam nyaata dhiyeessaatutti dhufee Khadiijaadhaan nageenyi sirra haa jiraatu, nageenyi Rabbii. Aniif Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka jedhu ajajeera jennaan. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam maal jedhanii gaafasiin deemtee jettu. Akkana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaaf Jibriil nageenya sii dhaamaniiru jennaan. Rabbiin inni nuu nageenyi sarraayi. Jibriil immoo nageenyi Rabbii sarrallee haa jiraatu. Subhaanallah. Beekumtiisi akkaataa isiin itti of bilcheessite, of guddiste, beekumsi isii waan baay'ee nama dhibuudha. Akkamitti akka isheen deebii kanallee deebifte waan baay'ee nama dhibuudha. Seenaa keessatti ilaalamee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nageenyi Rabbii sirra haa jiraatu jedhiin gaafa jedhamtu. Yaa Allah. Sana caalaa maaltu jira? Dubartoota arfan seenaa keessatti gurguddaa maqaan dubbatame keessa inni tokko Khadiijaa radiyallahu anhaadha jechuudha. Khadiijaa jechuun rasuulli keenya sallallahu alayhi wasallam eega isheen duutee jette barri sun bara hazanii yookaan immoo bara dukkanooftuu jedhama ture. Baay'ee cabanii, baay'ee yaadanii garuu isiidhaaf bootaa isaan qaban haga dhumaatti adda ture. Haga dhumaatti ishee mitii sa'aatii hiriyoonni ishee dhufanillee jaartii dadhabdu hiriyaansii kan turte gaafa Madiinaatti argan dhaqanii taa'anii haasofsiisanii seenaa durii. Achii booda gaafa Aayishaan eessaa dhuftan jettee gaafattu akkana hiriyaa Khadiijaa argeetuun jedhanii gaafa dubbatan. Isheen immoo gaafas itti dhagaamee akkam ati ana akkana ta'ee jiru jaartiidhuma dur sana yaaddee haga yoonaa maqaa isheellee irraanfattu gaafa jedhanii jedhan Rasuul sallallahu alayhi wasallam waa'ee isheetiin natti hin dhufin jedhan. Yaa Allah, haadha manaa akkana ta'uun ni jira. Gaafa Rabbi nama filate kana argachuu. Subhaanallah. Khadiijaa jechuun Khadiijaan har'aa Khadiijaa akkamiiti nama jechisiisa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nama kan dhaggeeffatetti fayyadamu. Anallee kanaa sa'e jiraatu Rabbiin nu haa godhu. Akka dhumaatti seenaa kanarraa anillee kanan baradhe maayinni dubartiin tokko yoo of jabeessitee dubartii kaayyoo taatee qulqullummaa isii eegdee jette ofitti amanamummaa qabaatti waan feete hunda gaafachuu. Kana jechuun gaafa ati haalaan, akhlaaqaan, qabeenyaan, beekumsaan nama guutuu taate ofii kan keetiif osoo namni si barbaadu meeqa jiru kan barbaadde yoo hin dhufne sa'aatii dhadhee gaafachuu. Okay yookaan immoo ta'uu danda'utu jira jechuudha. Seenaan kana nu agarsiisa. Garuu gaafachuu osoo hin dursin dura an Khadiijaa ta'een jiraa isa jedhu of gaafadhaa. Kanan qabaa. Sagantaa itti aanutti haga wal agaruutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.